Sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Akka mooltanaan soora haala keessan keessummeessaa guyyaan jimaataa bitootesii 24/2017 qophii VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi Televezyiinii Naayil Saatii fi raadiyoon sanii dabruu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati akka mooltan dhaggeeffatoota keenya mataan oduu inshuraansiin fayyaa Obaamaa keer jedhu akka hafuuf Rippaabilikaanonni sagalee deeggarsaa akka kennan Pireezidaant Tiraamp gaafataa jiran. Muummeen ministeera Somaalee uummatii isaa lafti oola itti taatee namni miliyoonii hedduu irraa beela'ee fi addunyaan qarqaarsa akka kennuutu gaafachuufii jira. Ameerikaa tajirtu Yuunivarsiitii Kolombiyaatti dameen dhaaba mirga namaa Amnesty International rakkoolee mirga namaa Itoophiyaatiif Afrikaa irratti nama mari'achiisuu jirti. Keenyaan daarii Somaalee waliin qabdu tabar hedduuf cufte amma lama bantee waan hedduun waliin hojjechuuf kurfoo jirti. OPCW dhaaba keemikaala addunyaa to'atu. Dhaabi kun Suudaan waldaa fi dabalachuun akka ogeeyyiitu jedhanitti uf diqqeessuu taati. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana tujube. Pireezidaant Doonaald Tiraamp michoon isaanii Rippaabilikaanotaa innaa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa sagalee kennanitti caasaa eegumsa fayyaa biyyattii kan Obaamaa keer jedhu ilaalchise isaan cina akka dhaabbatan dhiibbaa gochuutti fufan. Manni maree har'a inshuraansii fayyaa Obaamaa keer jedhamuun beekamu hambisuuf dhiisuu irratti sagalee kennee jira. Tiraamp yoo Rippaabilikaanonni inshuraansii Obaamaa keer jedhu kan isaan innaa duula filannoo hambisuuf dhaadatan dura hin dhaabatan ta'e itti fufuu malaa jechuun akeekkachiisan. Tiraamp Rippaabilikaanota hin murteessin jiran amansiisuuf har'a bilbiluufiidhaan seera inshuraansii sana bakka bu'u akka deeggaran gaafataa oolan. Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin akka jedhanitti sagaleen har'a kennamu Obaamaa keeriin hambisuuf carraa isa dhumaati jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi embaasiileef qoonsilaaleen Ameerikaa guutummaa addunyaa keessa jiran viizaa innaa kennan qorannaa kan kana duratti adda ta'e akka geggeessan gaafatee jira. Qajeelfamni ministirii dhimma alaa kun embaasiileef qoonsilaawwan hariiroo shororkeessotaa yookaan naannolee ISIS to'ate keessa namoota turan jedhanii yaadanii shakkaman innaasaan viizaa Ameerikaa gaafatan caasaa hawaasaa isaan fayyadamaa turan akka qoratan ajaje. Qajeelfamni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson ergan kun embaasiileen kun viizaan erga gaafatame booda qaamni hawaasaa qorannaa itti dabalaa isa barbaachisu akka geggeessuuf gaafatee jira. Namoonni viizaa gaafatan waan irraa barbaachisu kan guutan yoo ta'e illee ulaagaan jedhame kan isaan ilaallatu taanaan qorannaan itti dabalaa geggeessame viizaa dhorkamuu malu. Qajeelfamni kun Pireezidaant Tiraamp ennaa duula filannoo waadaa seenaniin lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan irratti qorannaa cimaan akka geggeeffamu kan isaan dhaadataa turaniif ragaadha jedhamee jira. Haleellaa paarlaamaa Biriteen cinatti raawwateen walqabatee har'a namoota itti dabalaa 2 to'annaa jala oolchuusaa poolisiin London beeksisee jira. Koomaandarri garee farra shororkeessumaa Maark Roolii ibsa itti dabalaa kennuudhaan namoonni kun kan isaan qabamanii baay'ee barbaachisaa dhimma ijoo irratti fuulleffatameef jedhaniiru. Namoonni 9 to'annaa jala ka jiran innaa ta'u tokko gadhiisamuullee ibsaniiru. Aangawoonni poolisii namni haleellaa sana raawwate namoota 4 biilsa paarlaamaa cinatti ajjeese Kaalid Muud ka jedhamuuf lammii Biriteen amantii isaa islaamatti jijjiirrateef yakka meeshaa waraanaa of harkaa qabaachuudhaaf kabroodhaan himatame. Kan umriin waggaa 52 Masuud maqaansaa dhalootaa Adriyaan Rasal Ajoo yoo ta'u loltuu ISIS kan kaayyoo gareen kun siivilotaaf warreen waraana biyyootii isatti duuluuf michuu Yuunaayitid Isteetsi ta'an akka haleeluu dabarse bakkaan ga'uuf hojjetaa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Haaraan Mohammad Abdullaahi Farmaajoo hawaasi addunyaa biyyi isaanii beela isee mudate ofirraa ittisuu akka dandeessu gargaarsa gaafatanii jiran. Gabaasa Maargareet Bashir jaallannee dhiyeessa. Lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona 6 gargaarsa dhala namaa ka barbaadan yoo ta'u dhukkubi koleeraa dabalaa akka jiru ibsameera. Pireezidaantiin Somaaliyaa Farmaajoon gama viidiyoon gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ka dubbatan magaalaa Naayiroobii irraa ture. Kaabineen isaanii inni haaraan eega muudamanii reefu guyyaa 2 ta'uu dubbatanii
hanqina nyaataan ka caamaan hordofee biyyattii mudate dura dhaabbachuu qophii ta'uu dubbatan garuu jedhu qofaa keenya ka dandeenyu miti. Almost half of my people are facing acute food shortages. Uummata biyya kootii keessaa kan walakkaa ta'u hanqinni nyaataa isa mudatu kan dhibbantaa 15 ta'u immoo beelaaf saaxilamee jira. Haalli kun uumamuu isaatti dhuguman gaddee jira. Maaliif yoo jedhame uummanni Somaaliyaa boonaa arjoomaa jabinaan kan hojjetuu fi cicha kan qabu ture. Beela kanarraa malli ittiin ba'an ka biraan ituu jiraatee fi dhugaa jiru injifachuu hin danda'utu ta'e uummata gargaarsa gaafachuu qabu sadhumaa ta'a uummanni biyya kootii jedhu pireezidaantii Somaaliyaa. Kan baatii darbee waajjira qabatan pireezidaant Farmaajoon akka dubbatanitti uummanni nyaataaf bishaan barbaacha sa'aatiilee hedduuf lafoo deema. Sababaa caama hamaan beeladaaleen baay'ee dhume. Beeladaaleen dhumuu jechuun immoo jedhan waan silaa nyaatan akkasumas hojii ittiin loon horsiisanii jiraatan lameenuu dhaban jechuudha jedhu. Somaaliyaan waan caamaaf beelli hordofsiisu akka gaariitti beekti. Waggaa 6 dura jechuun bara 2011 keessa rakkoo walfakkaataa biyyattii mudateen uummanni 200,000 600,000 dhumaniiru. Rakkoon kun ituu hin hammaatin ittisuuf yaalii hawaasni addunyaa amma gochaa jiru hanqinni maallaqaa hamaan isa mudatee jira. Mootummaan Keeniyaa daldala jajjabeessuu akkasumas uummati akka garaasa akka deddeebi'u gochuuf daangaa Somaaliyaa waliin jiru kabanu ta'uu beeksise. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaan Somaaliyaan Alshabaab irratti duula geggeessitu ka deggeran akkasumas hojjettoota mootummaa ka leenjisaniif ta'u ennaa Naayiroobii keessatti gita isaanii ka Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed waliin wal arganitti beeksisaniiru. Gabaasaan Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa. Bulchootii biyyitaan lamaanii ta Keenyaa Uhuruu Keeniyaataatii fi ka Somaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammed eegee sa'aatii 3 waliin duubatti wal mari'atanii duubatti daarii waliin eega gabayaa waliin guddifachaa Alshabaab irralleetti waliin duuluuf walii galan. Uhuruun rakkoon daarii biyyituun lamaanii yoo dubbatu. We agreed to take the following actions. Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble. Akkana jedha pireezidaantiin keenya sa'aatii xiqqoo keessatti waan kakkana dubbanna. Tokko daarii biyyitaan lamaanii gam lamaaniin banu. Taqarabanan keessaa tokko gara Dobolee Libiyootiin daarii jirtu. Talammeessoo ammoo mandheera bulaa hawaati akkas jecha waan hedduu waliin hojjechuuf kaanee jedha. Keeniyaan daarii ammaan tan bante tana ganni 20 wayin duratti gaaf Somaaleen akkan lafti waraan taatee waraanee akka hama namitti hadhee wal ballees keessi cufatte. Cufachuun isii tanaa jedhee nami hin dhabne tanumirraan nami yaaduuf. Keeniyaan tan maleellee nama Somaalee 500 gam barumsaatiin gama narsii ta'uutiin fi gam bulchiinsaatiin leenjisuufiif waada galteef. Jari kun tan maleellee bulchootituun jechuun Alshabaabillee hadhee waliin balleessuuf walii gale. Akka jecha pireezidaantii Somaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammedetti waliigalteen tunin naga naannoo tanaatiifiyyuu waan hedduun faayidaa kennuu dandeettii jedha gabaasaan VOA Naayiroobii jiru Mohaammed Yusuf. Kan bara 2011 geggeessame warraaqsa Arabootaa taansuudhaan waggoota 6 mana hidhaaf hospitaala keessa ka turan pireezidaantiin Masrii duraanii Hosni Mubaarak gadhiisamaniiru. Mubaarak hospitaala waraanaa keessaa ka gadhiisaman har'a ture. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. OPCW dhaaba keemikaal waraana addunyaa to'atu. Dhaabi kun Suudaan waldaa ofiitti dabalate. Akka ogeeyyitii siyaasaa jedhanitti ammoo dhaabi kun Suudaanii biyyuufiifuyyuu ummati siitiyyuu kan naannoo Daarfur jiru keemikaalaan aate jedheetiin dhaabi akka Human Rights Watch yoo hedduu himatetti waldaa ofiitti dabalachuun uf diqqeessu. Oduu tanaa Jiil Kireegitti Naayiroobii erge jalanne. Sudaan dhaabbata kana keessatti itti aantuu dura buutuu ta'uun filamuu ishee xiinxaltoota haga tokko yaaddessee jira. Gabaasaan garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baatii fulbaana keessa baasetti quba qaban. Gabaasaan kunis mootummaan Sudaan uummata Daarfur kakutaa Jeebilii Marraa jedhamu keessa jiran meeshaa keemikaalaa gargaarame ka jedhu. Kun ka ta'es baatii amajjii hanga hagayya bara 2016 gidduutti ture. Gabaasni kun akka jedhutti ijoollee dabalatee namni 250 sababaa meeshaa keemikaalaa kanaan haleelameef dhuman 100 hedduun immoo madaanii jiru.
Baatii fulbaana keessa jaarmayaan meeshaa keemikaalaa ittisu kun ibsa baaseen waa'ee gabaasa Amnesty International ni beenna jedhe. Gabaasichaa fi odeeffannoo barbaachisaa akka biroos qoranneerraa jedheera. Kunis aangoo haaraa Sudaan jaarmayaa kana keessaa qabduuf jenneetu jedhe. Amma sagalee yaada isaa ibsu ammaaf garuu sagaleedhaan yaada isaa ibsuu hin barbaanne jaarmayichi. Jaarmayaa London keessatti maadheeffate Weejing Peace jedhamuuf hoogganaa kutaa quunnamtiif qorannaa akka ta'an Maadii Crowther dhiittaa mirga namaa Sudaan keessatti gaggeeffamu mormu. Sudaaniin aangoo kanaaf filuun uummata haleellaa biyyattii keessatti gaggeeffame miidhaman kabajaa dhorkuudhaa jedhan. If this is allowed to slide, then actually it will end up undermining the OPCW's core mission. Yoo kun akkasumatti itti fufa ta'ee ergama jaarmayichi hundeeffameef isa ijoo tuffii keessa galchuu ta'a. Barcuma sadarkaa olaanaa akkasiif Sudaan filuu jechuun himannaa isaan irratti dhiyaate akka hin qoratamne gochuudha jedhu. Kanaaf biyya miseensa jaarmayichaa taate kamiyyuu tokko keessa deebi'anii dubbii kan akka ilaalaniif yaadan nan jajjabeessaa jedhu. Himannaa irratti dhiyaatee ture akka hin qoratamne gochuu barbaadu deebiin kana lakkika jedhu ta'uu qaba jedhan. Ministiriin dantaa alaa kan Sudaan Ibrahim Gahandor himata mootummaa isaanii Daarfur irratti meeshaa nukuleeraa irran deebi'a. Meeshaa keemikaalaa gargaaramee jedhan fudhatama dhabsiisan. Amnesty International suuraa fi gandeen akkasumas namoota dhukkubsatan jedhe kan sobaa agarsiise gabaasa isaa keessatti jechuudhaan dubbatan. The international community knows very well that the September report of Amnesty. Gabaasni Amnesty kabaatii fulbaanaa shiraan ka guutame ta'uu hawaasni addunyaa sirriitti beeka. Sudaan gabaasaa sanaaf battalumatti deebii laatte kanas xiinxala waliigalaa gabaasicharraa ega gaggeessine boodaa jedhu. Sudaan meeshaa keemikaalaa hin barbaaddu kanarrattis cichaan hojjettii jedhan. Addunyaan kamiiniyyuu meeshaa keemikaalaan gargaaramu kana ni balaaleffannaa jedhu Ibrahim. Jonathan Loeb Amnesty International keessatti gorsa gameessa kan waa'ee rakkinaa fi barreessaa gabaasa kanaati. Ministiriin dantaa alaa Sudaan ka jedhe kanarratti waliin galle. I mean, that is patently false. Our report was based on kan jedhame kun guutummaatti soba. Sababiinsaa nuti gaaffiif deebii gaggeessine kallattiin achitti argamne kanneen lubbuun hafan akkasumas raga baatota haasofsiisuun gabaasa kana barreessine. Bara 2016 keessa kutaa Jebel Marraa keessa turre. Kan hafe immoo saatalaayitiin kakaase waliin wal simsiisne gabaasa kana qopheessine jedhan. Miseensota jaarmayicha kanaa ka ta'an biyyoonni Afrikaa Kaameruun, Gaanaa, Keeniyaa, Liibiyaa, Morookoo, Naayijeeriyaa, Senegaaliif Afrikaa kibbaati. Isaan kanatu Sudaaniin aangoo kanaaf file. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii nagee jalqabne daqiiqaa 14 yaa'u jirra. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila jenna waan hafe dabarra. Ameerikaa taajirtu Yuunivarsiitii Kolombiyaatti dameen dhaaba mirga namaa Amnesty International jechuun rakkoo mirga dhabiitii rakkoolee mirga namaa keessumattuu iyyuu rakkooleen tun Itoophiyaa fi Afrikaa keessatti maal akka fakkaattu irratti mari'achuu jira. Nama hedduu mari'achiisuu jirtillee. Mariin tun tan maleellee waadaa Yuunaayitid Isteet imaammata biyyoota Afrikaatiif galte kalakkifti jedhani qoodi isaan jeequmsi Itoophiyaa keessaa qaban jedhan irratti mari'achuu jiran. Tan irratti namoonni Yuunivarsiitii Kolombiyaatti qindeessaa rakkoolee muddamsuu ka ta'e Taayi Kiristiyaan Joosefii fi durtaa Koongireesii Federaalistii Oromoo damee biyya alaa ka ta'e Nagaasaa Oddoo Duubee dubbise gara namoo san deebisa. Qindeessitoonni walgahichaa akka jedhanitti damee Amnesty International kan Yuunivarsiitii Kolombiyaatti hoogganaa ka ta'an Niksan Oguutu akkasumas immoo waayilota isaanii wajjin ta'uudhaan akkasumas Yuunivarsiitii Kolombiyaa gurmulee mirga hawaasummaa kanneen akka Black Alliance for Justice fi Koomishin Immigireeshinii yookaan immoo godaansaa New York akkasumas sagantaa raadiyoo Oromoo One Man One Vote jedhu wajjin walga'uudhaan walga'ii waa'ee mirga dhala namaa Oromootiif saboota Itoophiyaa keessaa kanarratti
as kan Kolombiyaa keessatti geggeessamu qindeessan. Qindeessota kana keessaa tokko damee Amnesty International kan Yuunivarsiitii Kolombiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota hatattamaa T.Y. Kristen Joseph waa'ee mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessumaa waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Oromootti qorachuutti seenuu isaanii dura waa'ee dhiittaa mirgaa poolisiin Ameerikaa keessatti geggeessuuf loogii sanyii Ameerikaa keessatti geggeessamu irratti kan qabsaa'an turan ta'uu dubbatu. Biyyoota akka Kooriyaa, Jaappaanii fi Filippinsi keessatti hojjechuu isaaniillee dubbatanii jiru. Barnoonni isaanii waa'ee jiruuf jireenya dhala namaa yookaan immoo antiroopoolojii ta'uu kan dubbatan Mr. Joseph booda Itiyoophiyaa deemanii manneen barnootaa biyyattii adda addaa keessatti barsiisummaan tajaajiluu isaaniillee dubbatanii jiru. Akkamitti dhimma mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa qorachuu akka jalqaban akkanatti ibsan. I got into Amnesty International and I found out about their Oromo report. But I was already aware of the situation that was going on. Gara Amnesty International dhufeen gabaasaa isaan waa'ee Oromoo irratti barreessan argee duraanuu wanna Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru nan beekan ture. Kanatti dabalee caalaatti jireenya kootti dhiibbaa guddaa godhe. Mormiileen geggeessamuun, intarneetiin cituun, karawwan ugguramuun uummata sodaachise. Uummanni socho'uu sodaate. Garii mormii geggeessamu sodaate. Kaan immoo tarkaanfii mootummaa sodaatee danqamee jedhu Mr. Joseph. Waa'ee mirga dhala namaa uummata Oromootiif saboota Itiyoophiyaa kabiroo irratti walga'iin as Yuunivarsiitii Kolombiyaatti geggeessamaa jiru kun kaayyoonsaa maal akka ta'ellee nuuf ibsanii jiru. Amnesty International kadamee Yuunivarsiitii Kolombiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota hatattamaa Mr. Joseph. To try and shine a message on to Ethiopia and on to the Oromo people. What's going on there? Wanna Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru, wanna Oromoo irratti deemaa jiru ifa baasuu fi Ameerikaanonni sababa adda addaarra kan ka'e waa'ee Itiyoophiyaa hubannaan qaban cunqursaa achitti mootummaa Itiyoophiyaan amma taayitaarra jiruun geggeessamaa jiru isaan hubachiisuudhaaf carraaqaa jirra. Hunda caalaa immoo uummanni Ameerikaa waan akka ofittoo wayiiti. Waan mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti gochaa jirullee isaan hubachiisuu feena. Gabaasaan Amnistii irra caalaansaa waa'ee kanaa dubbata. Waa'ee kanaa baay'ee jedhee jira. Waa'ee gochaa mootummaan Itiyoophiyaa qofaa geggeessu otoo hin taane waa'ee gochaa mootummaan Ameerikaa geggeessullee uummata Ameerikaa hubachiisuu feena. Akka uummanni Ameerikaa ka'ee dhimma kanaaf dubbatullee feena jedhanii jiru. Barataa Yuunivarsiitii Kolombiyaaf hojjetaa Amnesty International kadamee Kolombiyaa Yuunivarsiitii kataan T.Y. Kristen Joseph yeroo barsiisummaan Itiyoophiyaa keessa turanitti waa'ee uummata Oromoof waa'ee mormii Oromoo maal akka hubatanillee akkana jechuun ibsan. Yeah. So what I have observed is that the Oromo people want to be able to waan an argee hubadhe uummanni Oromoo aadaa isaa qabatee guddifatee ittiin jiraachuu fedha. Achi dhufa seenaa isaallee akkasuma. Wanni kun jaarrotaaf deemaa ture. Bara 2011 as immoo caalaatti guddataa dhufe. Yeroo waa'een maaster pilaanii haasawamuu jalqabe sana an achin ture. Maqaadhumti suniyyuu anaaf maraatummaadha. Yeroo waa'een maaster pilaanii odeessamuu jalqabee fi kanneen Finfinnee babal'isuuf yaalan gara lafa Oromootti fagaatanii seenuuf ture. Kun immoo afaan ummatichaa afaan Oromoorraa gara afaan Amaaraatti jijjiira. Aadaa ummatichaa jijjiira. Sirna barnootaa ummatichaa jijjiira. Uummanni Oromoo eenyummaa isaa ibsachuu isaatiif cunqurfamaa jira. Kun Itiyoophiyaa keessatti gurmuulee adda addaa irratti ennaa raawwatamu argeen jira. Kun duguginsa sabaa laaffisamee geggeessamu jedhee yaada. Takkaatti uummata kumootaan lakkaa'aman fixu jechuutu hin taane uummanni bilisummaadhaan dubbachuu hin danda'u. Yeroo uummanni mormii isaa dhageessisu ni ajjeesu, ni dhabamsiisu. Yeroo namoonni oduu haaraa barreessan ni dhabamsiisu. Waa'ee uummata Itiyoophiyaa keessatti dhiittaa, cunqursaa, shororkeessaa hamaa jala jiruuti kan nu dubbataa jirru jedhu Mr. Joseph. Walga'ii waa'ee mirga dhala namaa Oromootiif saboota biroo irratti Kolombiyaa Yuunivarsiitii keessatti geggeeffamaa jiru kanarratti beektonni biyyoota alaaf kan hawaasaalee Oromoof saboota Itiyoophiyaa kabiroollee ka dubbatan ta'uu dubbatanii jiru. Kanneen keessaa hoogganaa gurmuu deggersaa Koongireesaa Federaalaa Oromoo
idil addunyaa kataan obbo Nageessaa Oddoo Duubee tokko ta'ullee nuuf ibsanii jiru. Mr. Joseph, yeroo ammaa bakka walga'iin itti geggeessamu magaalaa Niiwuorkitti bilbiluudhaan obbo Nageessaas telefoonaan argadheen jira. Ittiin ka'iinsa walga'ii kana akkana jechuudhaan ibsan. Kanaan wal qabatee akkuma beekamu bara 2014 ji'a Meey irraa kaasee barataa fi uummanni Oromoo walumaa gala jechuu danda'ama. Maaster pilaanii yookaan immoo saamiinsa lafaallee jechuu dandeenya mormuudhaan mormii guddaa agarsiisee jira. Sochiin kun immoo Noovembar 12 yookaan immoo Sadaasa 12 bara 2015 kaasee caalumattuu guddachaa dhufee guutuu Oromiyaa waliin gahee guutuu Oromiyaa qofatti hin dhaabanne naannoon Amaaraallee gaafilee isaan fakkaatu gaafilee eenyummaa walqaayitiin wal qabatee biyyi sun sochii guddaa keessa galtee wanni kun sadarkaa san qofatti adoon dhaabatin hanga mootummaan yeroo adda addaa dhiifamatti gaafatee achi caalumattuu dubbiin hammaachaa dhufee jennaan hagaa labsii yeroo muddamaa labsuu ga'ee jira. Kana keessatti gaa lubbuu nama baay'eetti gaagamee jira. Lubbuun nama baay'ee dhabamee ajjeefamee jira. Namni baay'een sarbiinsi mirga namoomaa cimaan biyya san keessa raawwatamee jira. Kana nu warra Oromoo qofa yookaan immoo Koongireesii Federaalistii Oromoo qofa adoo hin ta'in dhaabbileen mirga namoomaa ka'an akka Human Rights Watch, Amnesty International fi warri biraalleen ragaa gahaa walii waan qabanuu fi waan sirriitti addunyaan beeke jechuudha. Dabalataan immoo eegii Fayyisaa Leellisaa Raayoo Olompik irratti harka wal qaxxaamursuudhaan mormii argisiise asitti immoo caalumatti wanni kun kavareejii addunyaa dhaggate jechuudha. Bara darbe Apriilii keessa koora Amnesty International ka waggaadhaa irratti hirmaachuudhaan nama amma koora kana qindeesse yookaan immoo Nick Ogutu jedhamu kana wal baranne ergi gaafasiitii waan Oromoo kana jala deemuu jalqabe. Namni kun nama Amnesty International qindeessu jechuudha Kolombiyaa Yuunivarsiitii keessatti. Namni kun booda immoo inishiyatiivii kana fudhatee dubbiin Oromoo kun miidiyaalee attenshini addunyaa hedduu argachaa akkuma dhufteen barattoota Kolombiyaa Yuunivarsiitii wajji ta'ee yuunivarsiitichaan wal dubbatanii yuunivarsiitichi sponsor godhee Rally for Justice in Ethiopia, Oromos and other marginalized communities maqaa jedhuun yookaan immoo Oromo Justice Conference and Rally jedhuun konferensii tokko gochuuf akkasumas raalii gochuudhaaf caalumatti xiyyeeffannaa addunyaatii fi biyya san keessatti Oromoo fi saboonni biraa cunqurfaman haqa argachuu qaban kan jedhuun intenshinii kanaan. Haala mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessattis geggeessamaa jiru akkamitti ilaalta? Ragaalee qabatamaa maal harkaa qabdaa? Arra maal dhiyeessuuf deemta obbo Nageessa? Ani garagaan akka waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo irraati dhufetti namoonni maqaa waliinii fi ajjechaan irra raawwatame listii isaanii ni qabna. Gahaallee ta'uu baatu jechuun guutuu argachuun rakkisaadha. Isa kana ka achirra pireezenti godha doon ta'in bifa dookumentiitiin jaarmiyaalee barbaachisu jaarmiyaa United Nation Human Rights irraa nami argamu jira. Namoota kanaa fi jaarmiyaalee biraatiin caaluma kana fayyadamnee galchuu yaalla. Gama biraatiin immoo haga keessattuu labsii yeroo muddamaa labsame as sarbiinsi mirgaa biyya san keessatti jiruu fi keessattuu saba Oromoo irra gaggeeffamaa jiru caalumattuu waan hammaateef isa kanaan wal qabatee waan walii qabanne ka waajjirri Koongireesii Oromoos ta'ee warri biraa walii qabe hin qabna. Dabalataan immoo akkuma beekamu yeroo ammaa hooggantoonni siyaasaa keenya ka Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee haalli isaan itti hidhamaniif haalli isaan keessa jiran haalli qabiinsa isaaniillee dabalatee haala hammaachaatti dhufe jira. Akkasuma immoo mootummaan gara biraatiin paartilee siyaasaa waliin hin haasawa jechuudhaan gama biraatiin qoosa yookaan tapha biraati jira. Waan jaskarii dhugaadhaan haasa'u deemuusaa argisiisu hooggantoota siyaasaa kana hiikuudhaan argisiisu sila qabu kana doongodhin akkasumatti wanni kunis jira. Keessattuu jechuudha namoota Oromoo haga ammaa ajjeefameef haqee argamuu akka qabu qorannoon qaama bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu kanaan dura Human Rights Watch fallee fi jaarmiyaaleen biraa gaafatanii turan United Nation Human Rights Commission illeen gaafatee mootummaan Itoophiyaa dide san akka dubbiin sun ammas dhiibbaa qaamota adda addaatiin cimee itti fufu qorannoon sun akka gaggeeffamu hooggantoonni siyaasaatii fi ammoo namoonni biraa hidhamtoonni siyaasaa biyya sanii hundi akka gadhiifaman keessattuu jechuudha. Resolution 128 ka jedhamu ka bakka bu'oota uummataa yookaan United States dhiyaachuu jiru kunis akka deeggarsa gahaa argatu dhimmoota kanaan wal qabsiiseeti wanni an pireezenti godhu. Maal irraa eegdu walgahii kanarraa? Kana booda maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Wanni eenyu tokkoffaanii xiyyeeffannaa argata miidiyaaleen addunyaadhaa caalumattu dhimma Oromoo kanaaf xiyyeeffannaa argatta tokko. Inni lammeessoo ammoo nu huuttu Oromoo qofattu hiriira bahaa ture. Caalumattu warri biraa
yuunivarsiitiileen biraalleen jechuudha. Ammas Oromoonis kanarraa argee barattoonni Oromootiif hojjettoonni Oromoo bakkuma jiranutti yuunivarsiitiilee adda addaa biyyoota adda addaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteet keessaa iyyuu bakka baay'ee jira. Minnesota qabee yuunivarsiitoonni inisheetivii fiitiin akka waan akkana kan ispoonser godhanii barataan itti hirmaatee waan kana godhuu danda'anu wanni kun baratamaa deema jennee abdanna. Waan keenya nu qofa dubbachuu odoon ta'e warri biraa nu dubbachuu jalqabuun immoo dhiibbaa guddaa mootummaa biyya sanii irratti illee fidaa ilaalcha addunyaallee jijjiiruu irratti dhiibbaa guddida waan ta'eef jalqabi kun tarkaaffii guddaa tokko tarkaaffiin kun cimee itti fufaa jaarmiyaaleen biraalleen kana godhuu fide. Amnesty Internationalitti itti gaafatamaan dhimmoota hatattamaa Akademii Yuunivarsiitii Kolumbiyaa Mr. Josephis akkana jedhu. Begin a campaign around this report that was generated by Amnesty and around the atrocities that the Oromo people are being forced to endure. We want a consistent campaign. So like this is the launching of a Kun jalqabbii duula keenyaati. Miidhaa uummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru laalchisee gabaasa Amnesty International baase irratti hundaa'uudhaan duula walitti fufee geggeessamuu feena. Kun jalqabbii isaati. Duulli kun booda duula guutummaa biyya kanaatti geggeessamu ta'a jennee abdii qabna. Kun immoo hawaasaalee Itoophiyaa adda addaa Washington DC, Virginia, Texas keessa jiraniin geggeessama. Texas keessa hawaasni hedduun akka jiru nan beeka. Kaalifoorniyaa, Minnesota keessas akkasuma. Hawaasni kun walgayii keenya kana waliin hiriira. Nuti immoo gurmuu biyyoolessaati. As Ameerikaa keessattiif miidiyaa hawaasummaa irratti kun akka uummanni Ameerikaa maal akka Itoophiyaa keessatti geggeessamu hubannaa argatuuf mallattoo ol kaasa. Calluma jennee oduu irratti haala jiru qofa hordofuu otoo hin taane wanni Afrikaa keessatti deemaa jiru keessatti qooda Ameerikaan qabullee hubachiisna. Kanneen aangoo qaban hundinuu maal akka gochaa jiran hubachiisnaa jiru Mr. Joseph. Dhaggeeffatoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan Mr. T.Y. Kristen Joseph Amnesty International damee Kolumbiyaa Yuunivarsiitii irraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee gurmuu deeggarsa Koongireesa Federaala Oromoo idil addunyaa irraa guddaan galatoomsadha. Qophii kiyyas kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha mee sirba